Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababaa godhachuun maatiin isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa sadii aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu. Aceen koo yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Aceen namaaf hin dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabee hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kanuma natti fakkaata. Kaayyoon isaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha. Keessa isaa kan jiru kaayyoo isaa sanammaan immoo galmaan hanga yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha. Aadde Faantuun kana booda hin boo'u kanan boo'u yoon kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru. Aceen Faantuu keessa jira. Kaayyoo isaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qophaa isaan boba'u jedhamti hiriira Oromoon hin naamamaaku. Kanaafiyyuu uummatan qabaa. Aceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni immoo isaaf maalidha kan jedhu deebisaa kanarratti argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru. Waa hedduus jedhaniiru. Gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola. Gargaaruu kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan natti aanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'een itti gammadus kan waaqa galateeffadhus Aceen kootoo jiruyyuu biyya raasa. Du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadha. Cimni kun eessaa dhufe Faantu? Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina. Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada hundeessaaf hojii geggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti. Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuudha ji'a isaa sinnaa kabajani asuma keessa kennaa adda adda jechuudha namoota maatii harka qal'eewwan almost gara naannoo 300 jechuudha 300 ol tajaajilanii gargaaranii jechuudha amma immoo kunoo almost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii. Kanarra maal baranna namni keenyas maal barachuutu sarreera. Haacaaluun nama tokko miti. Kan ammoo du'eellee jechuudha haati manaansa bakka buute wanni Haacaaluun yaadaa ture wanni Haacaaluun hojjechaa ture hojjechaa jirti jechuudha. Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafa isa tokko akkas jedha. Maatii Haacaaluu galanni isaan haa ga'u maatii isaanii mul'uu haa eebbifamanii namsiinsa mana waaqaa galu. Aadde Faantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Yookaan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee ba'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoota isaa akkas godhan sana otoo natti himeen jedha. Gaaffii kootis kun. Egaa gaaffiin koo inni guddaan mucayyoo bira jira. Diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru. Dhugaan Acee koo akka ba'u uummanni amantii qabuun rabbi naaf haa kadhatu jedha. Haqa Acee koo waaqnaa baasu. Mee ergaa maalii dabarsita? Albama isaa kan kaleessa eebbifame wajjin wal qabatee jechuudha. Akka carraa ta'ee Aceen koo sagalee isaa isa dhumaa kaasetta isaa sadaffaa otoon argin bira darbe. Akkasumatti immoo mucaa isaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe. Kuni baay'ee natti dhagahama. Maaf akka ta'e garuu hin beeku. Gaaffii ishiin gaafattuufis deebii akkamii akkan deebisu hin beeku. Jechuun ammas irra deebi'een jedha Aceen koo ani uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni sun ammoo Aceedhaaf maalidha kan jedhu albama isaa isa haaraa kana orijinaala isaa bitachuun akka seenaatti mana isaa akka keewwatu imaanan irra godhadha. Egaa akkuma jedhe uummanni koo immoo anas nan qaanessu Acee koo akka kabaje sagalee Acee koos akka kabaju imaanan irra keewwadha jechuudha. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara darbe magaalaa Finfinnee naannoo koondoominiyeemii Galaan jedhamutti namaan ajjeesamee namootni ajjeechaa isaan shakkaman mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama.